Namichi John Lennox jedhamu tokko jira. Mathematician Oxford jirudha. Qabxii kana nam fidan ture jettee yaaddee turte? Ani expectation ko achi gochuun barbaanne. Waan addaati gochaa turte maal ture garuu yeroo qochaa turte sana keessatti? YouTube ilaalu baay'een jaalladha. Gama kaaniin immoo yeroo namoota irraa dhaga'u ati churchii keessatti waldaa keessattis immoo ijoollee kaayyoo jedhamanii biiftuu boolee keessatti Dhaqi teenyee ilaalle naannoo amma sa'aatii 8tti teenyeerra. Ammati 600 keessaati miti kan qoramte. 600 keessa 25 qofa dhabde jechuudha. Xinnoo dheeyyee misi kanan godhe. Mee waa'ee YouTube hojjechuu akkamittiin eegalte isammoo akkamittiin dandeessee hojjette? Baay'ee nama dinqisiisaadha. Ijoolleen baay'een beeku. High school keessatti sumaan baratanii darbu ijoolleen baay'een. Telegram irratti Sifeenee argachuu dandeessu. Macaafa qulqulluu baay'ee beekti Sifeenee ni jiru. Whether we live or die for the glory of God kan jedhu tokko jira. Maal tokko ribni sin qabne si taasisa?